السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا بلوان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى لي فيديو هاروك أبدا سنين فجرة فيديو نرامو طوري لاغو آيو كي نمو ديغ لاغو كجيانو تدفوكوني ويت نمت تدفو مالي فنما ركوبا سبب نيسا مالي فرمان نيسا هو مالي كجرو أبدا سنين فجرة. Aga gama video ndem nenduratti warri video kiyya kana faarawataatan subscribe godhaadhaa gara maatii kiyyaa ida'ama mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina video haaraa akka gadi dhiisuun dafee simbira dhaqqaba waan ta'eef warri amma dura naaf gootanii nafaana turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaa isiniin jedha. Sababa dhiigni haydiidha yookaan ammoo xuriin laguu ji'aan nutti dhufu kuni wayita namatti dhufu nama dhukkubuu fi keessaa muraasa yoo isiniif hime tokkoffaarratti jijjiirama hormooniiti. Jijjiirama hormoonii wayita jedhu qaamni keenya wayita haga dhiigni nutti hin dhufin dura normaaliidha wama takka rakkinni tokko jechuun jijjiirama tokko qaamni keenyarra hin jiru. Eegasii killeen qaama keenya hormaati keenya keessatti uumamaa killeen sun gara ilmootti osoo hin jijjiiramin wayita hafu wayita san killeen qaama keenya keessatti uumame sun caccabeeti kara diigameeti kara dhiigaatiin kara alaatti nu keessaa ganurraa gadi ba'a jechuudha. Wayita san hormaanni keenyalleen hin jijjiirama. Sababa hormaanni keenya jijjiiramuuf jecha dhukkubbiin garagaraa nutti dhagahamuu danda'a. Lammaffaarratti ammoo nama cinqii baay'isuu irratti ka cinqa garagaraa baay'isuu irratti ka dhukkubbiin kun itti heddummaatu. Cinqii garagaraa yoo ka baay'ifnu ta'e akkas wayita haydiin laguun dhiigi nutti dhufu sani hedduu tokko nama muraa kanaaf cinqillee irraa of qusadhaa isiniin jedha. Garaan nama muru kuni dubartoota hundarratti miti. Persentii dhibba keessaa dubartoota persentii 50 ta'anii akkana muraa persentii 50 hafan ammoo akkanumaan irraa gadi bahee yaa'ee dhumata garaa hin muru jechuudha. Wayita dhiigni laguudhaa kun nutti dhufu mallattooleen dhukkubbii garagaraa kan nutti mul'atu keessaa muraasni isaa handhuura kanaa gadi nama dhukkubaa wayitee garii nama muraa gara handhuura kanaa gadi muraa addaa namatti gadi dhiisa. Nama garii ammasii dugdallee nama dhukkubsaa dadhabbii namatti gadi dhiisa. Nama garii ammoo akkanumaan nyaata jibbisiisaa nyaata kanallee haqqisiisaa of jibbisiisa jechuudha. Mallattoolee akkasii faa namarratti agarsiisuu danda'a. Wayita inni akkas dadhabbiin akkasii dhukkubbii garagaraa nurratti agarsiisu wanti nu gochuu qabnu tokkoffaarratti furmaanni isaa bishaan oowwaadha. Bishaan oowwaa kana oowwifneeti meeshaa laastikii akkana kana fakkaatu kana yoo qabaannu ta'e itti gooneeti garaa keenya kanarratti yoo qaqqabnu ta'e dhiigni garaa keenya keessatti walitti kuufamee yookaan ammoo hiddii hormoonii keenyaa ka walitti butamee akka nu muruu akka nu dhukkubu ta'u suni hiddi keenyallee hin diriiraa dhiigni garaa keenya keessattillee akka walitti hin butamne akka achitti ititee nu murre godha. Dhiignillee akka qallatee gadi yaa'u godha jechuudha. Meeshaa akkanaa ka bishaan oowwaatti godhatan yoo ka hin qabne ta'ellee meeshaa akka laastikii haayilaandii bishaan amma keessa dhumatu kanneen yookaan immoo meeshuma qadaada qabu ka bishaan yootti gadi naqani keessa gadi hin jigne ka akkasii sanitti goone bishaan oowwaa garaa keenya kanarratti yoo ka qaqqabnu ta'e akka dhukkubbiin sun nutti dhagahamuun itti deddeebinee garaa keenyarra ka goonu yoo ta'e xiqqoo tokko dhukkubbii sanurraa wayyeessa jechuudha. Dhukkubbiin normaaliidha dubartii hundarratti illee jiraatu baatu dubartii tokko irra wama jiru kun normaaliidha waan nama sodaachisu miti garuu dhukkubbii sanurraa xiqqeessa jechuudha. Dhukkubbii akkas obsanu dhooggitu sani. Lammaffaarratti zanjabiila. Zanjabiilillee dadhabbina qaama keenyaa ka garmalee nu dadhabsiisu sanillee xiqqoo tokko nu gargaara dadhabbina sanirraa akka nu wayyeessuu fi akkasuma hidda hormaata keenyaa ka walitti butamee nu muru nu dhukkubusan dhiiga garaa keenya keessatti ka ititeeti akka dafee gadi hin buune garaa keessa deemee nu muru sanillee nurraa akka inni gadi yaa'u godha jechuudha. Zanjabiila kana akka itti fayyadamnu ammoo bishaan burcuqqoo takka ibiddarra gooneeti zanjabiilatti goone zanjabiila wajjin bishaan sun sirriitti danfee wayita zanjabiilli sun itti bahee jedhe
loomii xiqqoo tokkoo fi daa'ima maankaa tokkoo walitti hidaaneeti haala saniin dhugna. Guyyaa keessatti yeroo 2-3 yoo xiqqaate irra deddeebinee dhuguu qabna. Nurraa xiqqeessa jechuudha dhukkubbii nutti dhagahamu sani. San malillee dhiiga yeroo malee namatti dhufu yeroo isaan neegganne guyyaa dabarsee yookaan guyyaa hir'isee yeroo osoo neegganne akkanaan namatti dhufu kanallee yeroo isaa namaaf sirreessa jechuudha zanjabiilli. Kanaaf zanjabiila guyyaa keessatti yeroo 2-3 akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha. Garuu sukkaara ittiin godhina bakka sukkaaraa daa'ima fayyadamaadha. Sadaffaa irratti qarafaadha. Qarafaalleen akkasuma qaama keenya kan walitti butamee achitti nu muruu dugda nu qabu kan nu dhukkubsullee nuuf diriirsa. Dhiigallee akka inni titnee yoo ititellee akka inni diigameeti yaa'ee qulqullaa'ee gadi bahu godha jechuudha. Zanjabiila kanaa fi qarafaa kana yoo isinitti mijatu ta'e wayita dhiigni keessan isinitti dhufu nama garii haga hin dhufne duratti beeksisaa hin mura. Akkasitti haga isinitti hin dhufne dura yoo isinitti beeksisu ta'e dura yoo dhugdanillee wayita dhiigni sun kan isinitti dhufu akka dhukkubbiin isinirraa xiqqaattu godha. Fakkeenyaaf amma yoo hadhaan nutti dhufu ta'e kaleessa faadheen gaddafaa guyyaa 2 dura jechuudha. Zanjabiila yookaan qarafaa kana keessattuu qarafaa kana faa yoo dura dhugnu ta'e wayita nutti dhufu akka muraan sunin xiqqoo nurraa xiqqaatu godha jechuudha qarafaani. Akkasuma qarafaallee akkasumatti fayyadamna. Bishaan burcuqqoo takka abiddarra gooneeti qarafaa maankaa gimmaashatti goone daa'ima maankaa tokko walitti goone akkasitti wayita inni walitti danfee jedhe daa'ima lafumatti itti goona. Qarafaa fi bishaan walitti danfisneeti daa'ima itti daanee dhuyna. Haala saniin burcuqqoo 2-3 guyyatti yoo dhuyne dhukkubbii sirriitti nutti dhagahamu obsuu nu dhoogu san nurraa xiqqeessa inshaallah. Akkasuma ammas aajjaa yookiin qincee kana dur itti fayyadamu ture. Ani hiriyaan tiyya takka yaadadha gaafa durii nu dubra taaneeti wayita akkas dhiigni nutti dhufu bareedaadha. Nama akkas godhu argee akkas haa goonu hin jetteefa wajjin muuqii isaa godhatu turre. Wayita dhiigni xuriidha yookaan laguun heddii nutti dhufu sani aajjaa yookaan qincee sani muuqii isaarraa hojjanneeti isa oowwaa san jechuudha. Qallifneeti akka dhuguudhaan nutti tolutti isa oowwaa san yoo ka dhugnu ta'e dhiigni qaama keenya keessa jirullee akka dafee gadi qulqullaa'ee gadi yaa'ee bahu godha. Akka garaa keessatti nititni godha. Hormaata keenya laaffiseeti dhukkubbii garagaraa ka garaa keenyarraa nutti dhagahamullee akka inni nurraa xiqqaa tokko inni nun dhukkubne godha. Aajjaa yookaan qinceellee muuqii isaa oowwaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kana malees ammas dhukkubbiin kun yoo yeroorraa gara yerootti isinitti baay'ataa deemu ta'e fakkeenyaaf amma dhukkubbiin kun yeroo guyyaa jalqabaa sanarraa haga guyyaa 2-3 yoo guddate akkasuma tura. Guyyaa 3 booda xiqqaataa deema. Guyyaa san caalaa yeroo dhukkubbiin kun haga guyyaa baay'ee yoo kasanirra turu ta'e yookaan ammoo ji'a kanarra ji'a dhufu yoo kasin dhukkubu ta'e ji'a dhufurra ji'atti aanu yoo kasanitti baay'ataa ka deemu ta'e ammas dhiiga sanirraa bahu kunis yoo garmalee baay'ataa ta'e ofitti hin callisinaadha. Wanti hormaata fayyummaa hormaata keessanii sinumti rabbi nu haa eegu eeggachuu qabdan jechuudha. Kanaaf daftanii dhukkubbii garmalee yoo kasinitti dhagahamu ta'e yeroo gara yeroottis yoo isinitti baay'atu ta'e dhukkubbiin suni mana yaalaa deemtanii of laaluu qabdani. Ammas yeroo dhiigni laguudha yookaan heediin xurii sun sinirra jirutti wanta mimmi'aawaa sukkaara qabu waanuma sukkaara ta'erraayyuu of qusadhaadha. Wanti mimmi'aawaan sukkaara qabu bareedaa miti hanga sinirraa badee yookaan sinirraa dhaabbatutti wanta sukkaara qabu ofirraa dhiisaadha. Viidiyoon narraa kana fakkaataa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Obboleewwan keessaniifillee share godhaadha yookaan nama hedduutu jira akkanarraa rakkate namuma tokkollee ta'u yoo ka fayyadu ta'e. Kanaaf obboleewwan keessan ka shamarranii hundaafiyyuu share godhaa isiniin jedha. Yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a. Akkasuma yaada keessanillee karaa komentii jalaatiin naaf ka'a. Walirraa baranna wal barsiifna inshaallah. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti arraaf assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.